sini kali. Gafa wate jadi. Wai. Gafa ini jiru esa jirta konka. Ada ma fi shaghl. Ada karban, ada majnun. Ashqabbata dalota ashqabbata tane dum duga rabbini sinin jada. Gafa namni wajiru wagodi. Wandan tesu jechuun yaadan dirde mallaqa qofa miti bar yaada jechuun waa guddaadha bar yaadumtiyyuu fandii guddaadha hangam keenyatu quba wal qaba gaafa jirru hangam keenyatu wal iyyaafata hangam keenyatu ooltuma bultuma keenya wal quba qaba hangam keenyatu yaada biyulli godhu yaada hojii kee irratti yoo artiistii taate artii kee irratti yoo qotee bulaa taate qonna kee irratti yoo biizinasa ta'e biizinasa kee irratti hangam keenyatu dandeettii qabnu dhuguma qabnu muuxannoo qabnu yaada wal jijjiira sheer waliif goona erga duute jette fira saatii faada saatii obboleef kalli walli fira koo si jiraachisa mo rabbii jiraachisa haadha koo abbaa koo si jiraachisa mo rabbii jiraachisa sii galee ati dhomna kan jiraachiftu rabbii jiraachisa hanga dandeenyuun gaafa jirru waa walii hagoonu sinii galee erga namni darbee jedhe ashqaabbatuu kana dhiisa gootota hedduu Afrikaa qabna warra lubbuun jiranu arras jechuudha namni tokko jechuudha isa darbe qofa osoo hin taane isa jiruufis yaaduun murteessaadha. Gootota Oromoo qaqqaalii hedduu Finfinnee keessas dabalatee biyyattii guutuu keessatti jechuudha. Gaafa isaan lubbuun jiran waan rakkatan irratti gargaara waan isaan barbaadan irratti cinaa dhaabbadha. Isinii galee namoota akkasiitiif eegumsi barbaachisa yoo ta'e akka eeggamanuuf yaada haa ta'u hojmaata gama keessanii waan barbaachisaa ta'e godhaafi. Erga darbee jedhe erga du'ee jedhe du'ee khalaas. Maafi taanii kalaaf jetti Bangaaliin Arabii fayyadu dubbattu. Wallahi isa dhugaan isiniin jedha. Tokkorraa tokkotti jijjiiraman qabnu. Namni keenya jechuudha kan si jaallatu kan si faarsu isinii galee kan si faarsu kan hojii kee akkuma sana ammoo dandeettii kee ibsu ergati dootee biyyee jala litteedha. Qalli walleen du'ee jennan maqaa konneen guyyaa tokko. Wallahi isa dhugaan isiniin jedha. Maal naa godha maa? Maal sii godha? Gaafa jirtu waa godhi. Biyya keetiifis haa ta'u, uummata keetiifis haa ta'u, dhuunfaa keetiif. Duute jennaan chaa'u. Dhumate. Erga namni du'ee jedhee waa kan gaafati jirtu quba siin qabne beekatu gaafati duutu eegee raasa. Wallaahi baay'ee na taajabsiisa. Namoota baay'een argee jedhe. Tokkorraa tokkotti maa bakki fakkeenyaan fudhanne beekumsa hin fudhanne. Obboleessi keenya sooraan kun jechuudha gaafa lubbuun jiru akkam akka ture jedhe. Namoonni disi keenyaan beekan ni beeku. Mucaan kun jechuudha. Isinii galee baay'ee tokko jechuudha hojiilee isaatiif maallaqattiin hojjetu akkuma sana namoonni yaadaan maaliin irraa fagaatanii baay'ee dararamaatti xaaraa kan ture jechuudha isinii galee. Kanaafi ashqaabbatuu dhiisaa gaafa jiru goota keessan eeggadhaa. Gootota jajjaboo Oromoo jechuudha warra hafan isinii galee erga isaan du'anii jedhanii boo'uu suuraa olii gadi raasuu sun reefa boqonnaa dhowwuudhan jedhan akka dhuunfaa kiyyaatti dhugaa rabbiin isinii galee Itoophiyuma kanatu aadaa wayii qabdi isinii galee gaafa namni lubbuun jiru barbirrii walitti awwaaxa jetti barbirrii iddirii gaafa inni du'ee jedhe shuumoo nyaachuudha jette mulluu okkoteetti dambiftee nyaachuu jette jechuudha. Wallahi Itoophiyaan kun abaaramtuudha biyya abaaramtu daasiin beektu biyyi kunoo kan keessa taa'anu jechuudha kunoo sharaa kana woxarnii kan jala taa'anii mulluu okkoteetti naqanii nyaatanu jechuudha. Shuumoo nyaachuudha jettee birrii awwaattu jetti bar nama jirurraa gaafa inni lubbuun jiru bara osoo birrii wayiitiin beektee waa daldalee keen isinii deebisa naali keessa hidhee osoo isaan gaafate wallahi sumuni tokko hin kennanuuf. Gaafa inni du'ee jedhe garuu inni kaabaa inni kibbaa du'eera jettee walitti naannoftee shuumuu abaaree darcaafatti biyyee nyaattu wallahi. Wayyo Itoophiyaa wallahi biyya raajiiti. Biyya jabbuuti biyyattiin kun kanaaf rabbi guddina dhowwee haadha si darara. Kanaaf yeroo kamuu rakkataa teessi. Indee gaafa inni lubbuun jiru maaf waan gooneef. Anna dhiba yeroo baay'ee maallaqa walitti buuftee jechuudha sumunii dolcheedha walitti buuftee kan iddirii jettee lafa kaatti gaafa ni du'e nyaachuudha jettee.
namichi sun adda rakkatee mana isaa waan bulu dhabee jechuudha waan ali keessaa re'ee wayii bitadhee lukkuu wayii bitadhee horsiisadheen ittiin xiqqoo jijjiirama agarsiisee maallaqa isinii deebisa osoo jedhee doolchee cabduutti hin kennitu. Gaafa inni du'e garuu didhiidhaan wuuwii konkolaataa jiran of buusan nanga dhiisaa itti. Hisobdii bara. Maalibboo? Maaf ol sobna? Sira yoom jijjiirama uummanni keenya kuni? Majinoo miqqayyaroo. ሰው በህይወት እያለ አድርግለት ከሞተ ሞተ አበቃ خلاص እነት ያሽቃበጤ ዲዲዳን ዳሲ ከሰተ ሲቡና ዱኛታ ኛቱ ሱኒ ገራ ጉዲ ፈታ ጅርተ መዳን አፎ አፈየዳን ጅርቱ ጀቹ ለሲ ገለ ማፊ ፋይዳ አይሺ ዱጋ ሜንታሊቲ ባክዋርድ ያከናራው መንከኛ ጅጅረሙ ደንደው ቀባ ዱጋ ረቢን ሲኒ ጀረ ኩኒ ኢላልቸት ኢንሰሙ ያደ ዱበቲ ሀፋዳ የቹ ለሲኒ ገለ ፈላሰመ ዱሪቲ ኩኒ ጀቹ ለሲኒ ገለ ጋፈ ጌሾቱማ በካ ጅርቱ ዳብኔሞ Gaafa raqee dhugaa bakka teenyu dhabne kan jedhu mammaaksa wayii jechamoo wayiitu jira bar dhugaa gaafa hojii isaa gaafa jireenya isaa gaafa rakkoo isaa gaafa dararaa isaa bakka inni jiru hin beektu gaafa inni waay ashqaabatuu dhiisaa Oromoo ashqaabatuu dhiisi fakkeessuu dhiisi asmassaluu ta'u rabbis laftis waaqni si taajjaba Tahu gootota hedduu qabda lafa gootota hedduu hayyoota hedduu abbootii amantaa hedduu abbootii gadaa hedduu kan saba kanaaf waa hedduu buusaa waa hedduu illee buusuu danda'an waan isaan barbaadan cinaa dhaabbadhu sinii galee erga isaan du'anii jedhee khalaas maa fi bitahaddis arabi fa dubbadhu maane askut wallahi miidiyaa ra deeme yaada namaatii Dan jechuun waan dubbadhuuf maqootiif hin dubbadha malee koomantii namaa jalatti mana namaa jalatti waa dubbachuu waan ta'e hin jaalladhu jireenya koo keessatti maaliif namoonni yaada isaanii kana kallattiinuma garii miidiyaa kanarra wanti inni ashqaabbatee olii gadi barreessee faarsee maal godhu namni jedhu attenshinii namootaa haaq gochuudhaaf harkisuudhaaf sun immoo bu'aa hin qabu wallahi isa dhugaan isiniin jedha ummata fooloon keessa saabee guddaa galatoomii gaafa ni lubbuun jiru waa biraadhis pilaatfoormii numa sooshaal miidiyaa kanarrattu gaafa ni lubbuun jiru kan fooloon ganne erga ni du'ee jedhee dhaqee fooloo godha mucaan deengedda sooraan sun jechuudha fooloowara tiktookii irratti 90 qaba amma 123 seene kumni 30 ol jechuudha guyyaa 3 keessatti dhaqee fooloo godhe qabrii keessatti soojjiniin dubbachuudhaaf waan inni maxxansu ilaaluudhaaf boolla keessatti Osorumna qabaadhe mucaa boolla jiru sana ol kaaseen isa dhaqee isa fooloo godhe isa du'aa sana dhaqee fooloo godhe sanaan boollatti deebisa osorumna qabaadhe ani osoo aangoo wayii qabaadhe dhugaa rabbiin isiniin jedha 133 ga'ee jira jedhan mucaa boolla jiru sana boollaa kaaseen dhaqee isa du'aa fooloo godhe sanaan boollatti deebisa osorumna qabaadhe ani jechuudha personally dhugaa rabbiin isiniin jedha maal godhiidhaafi gaafan lubbuun jiru sabbaa kee turte biyyee nyaadhu ummata waa biraa miti laayikii wal qusatu dabar Oromoon dhugaa laayikii jechuun nama beekuuf waan jedhamu jaalatu ummata taaptaabii qusatu bar osoo 300 point ta'ee si daawwatu taaptaap godhee 200 200 galchuu osoo danda'u harka maratee akka dadii taa'u barka hangaaroo dhaloota sobaa jechuudha sobina dhiisaa wallahi alazim bishagli fil akhlaaq alghaz mazbuut itti arabni yeroo dubbattu waan akkana kan yoo jiraatte yoo hojjette dhugaa irratti hundaa'i fakkeessaa irratti ashqaabbatuu irratti asmassaluu irratti hin hojjetin addunyaa kanarra zalaalam hin teessu short life dhugaa rabbi kunoo kaleessa kan waliin ture addan jiru keenyas rabbi harka jirti lubbuun we don't have any guarantee sii galee addunyaan kontraatni si yeroo dhume jedhe nama geggeessiti kanaaf waan gajirtuti waan gaarii godhi waan nama support godhu godhi kanaaf akkas ما في مظبوط يا نفرات والله بفكر بالمئة كنافي أشخابتو ديسا أسمسلو ديسا أمتا بيتي
isa jiraan jiru quba dhabee isa du'ee jedhee boolla keessa jiruu fi waggaan fandii godhee beettee maqaa isaatiin faarsuu akkuma sana ammoo maqaa isaatiin piriitii godhee suuraa na dhibaa bar huccuu Hacaaluu fa'i piriinti godhee bar kan daldalutu jira bar xiyyaartii irratti suuraa Hacaaluu piriinti godhee kan daldalu والله هذا نفرات هذا إنسان 100% والله ما لا كرو دامي هنگا مالك تبرين تقولي تجارتي رتي بافتي بيتو سورة Hacaaluu جورا مكا Hacaaluu تيلا سكاونتي سارة سو بوفتي وانتو تسيرا كابيس تانجة جورا مكا أنا مساناتي وانبوا كابوي وانتوي رتي وسو مالك هي باستي فايدا قد كابا Suuraa saya berbada platform yang ada di Facebook, ras Google, ras hundar. Jika deh, argudan deh suruh berbada. Kanafi, bahar, malah di komentar jalan di isi DM bo, fatah jadi mina ni. Fatah situ nanti mah, ada dia betul mute sih kau danger. Askutu. Imane, bakal yanci moderator ya sarai dalam, ana soal loh bakal. Komentar orang kita di muting kau tu. Moderator aja cuma yanci mene yone zemblo yone invitation gastus te mikambatan tenonde serashin seri bak babu oromo berarti gafa duute qofa gati argatta akkasi wallahi simale to akkasi dugada oromo berarti farfamu yo barbadde gota jedhamu yo barbadde nama turu jedhamu yo barbadde on kana jette why namni sun nama turuudha Oromoodha waa guddaa godhaa bisa muskila Assalamu alaikum. wa alaikum assalam Beita ummata kana jaalalaan qaban kanaaf komiis naman godhu ittiin maara bai jaalalaan kan qabamu abbaa manaa ofiiti malee ummata miidiyaa irraa miti waan jaalalaan qabamu adda baasii beekatis kotta مثلا ما مري كل دبا جر إيماني إرانا قرا أكنا علم أباد كوج جرت جولي وكبي أنت يجون دبيت nama dhibba sadiif ta'u soddomii nama dhibba sadiif 40 mirta nyaachuu ko komantii jala inni imaanii irraanaa godhe jedhu komentiin dubbisneel mirree alay maammi abbaa Jifaar kan jedhu tokko maa imaanii irra yoomin taa'in jettuun imaanii koo gasti astagfirullah dhugaadha joo no akkasii miti sireesiidha bari yaani an bahareen jiraat Itoophiyaa jirta yaani eessatti wal argina laa isatu akkana jedhee bari imaanii irraanaa godhe jedhe wani haadha koo gara waa kana kana walii xaaftaniittu Asan abbaa saayuun barreeyaan eenyudha mera deebi'aa barreessaa jiru. Tokko deebii barreessi maammi abbaa Jifaar dafi bibi. Maktub habibi maafi mushkila. Kuloota kana imaaniin kooti seedu kana caalisaa moo caalaa? Callisuun gaariidha. Callisuutu gaariidha kan jedhu. Maammeedha. Hin dhokate deebi'ee nu ilaali. Maamme koofa jirni seera imaanee naa dhiisi. Mucichi maammee jedhamu kuni garuu. Ati garuu rakkoon na waliin qabdu maali maamne waanuma nan qabetu sitti mi'a indi ani ijoollee miidiyaa kanarraa kana maaliin godha qoy wanti naqeetti dubbadde hunditti mi'a ijoolleetti كيف يعني المشكلة؟ عربي فرق بدو يا زلمة عربي فرق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسيا جرتونا قرأ تمام والله كيف انت؟ مامي وي ماماكو حبيبتي أكمي نقاكيتي نقار الشيخ رياض وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتبوك يا آسيا أنا كما سيقافت جسي مديا وبرامتي
Oke, jaartii arfaffaa ta'uudhaaf qophoofteetta? Jaartii arfaffaan biyyoon fedhumaa. Hoo. Hin fedhu. Ati Islaama moo kiristaana? Islaama garuu hin fedhu jaartii arfaffaa shoo. لا ما في تقول هذه حبيبتي انت اسلام هذا حلال هذه متقبل ما في ثاني كلام اسكت Rakkoo qabu garuu yoo bulchuu dandeesse rakkoon hin jiru. ati jettee kan ta'u bakit kaballaa dhiiti cooraan jedhamteeti gitti. Salaamaat mamme. Salaamaat nagaadha miti. Nagaa maaliitu jira waan nagaa nama dhowwu namatti dubbata. Maa inni hoo. أربعة لازم أربعة وقول ما في مشكلة هذا تاني قرقر بعدين مشكلة. ركب وانا اسمع أربعة مو لازم يعني عربي فجمرتنا الآن قلت لك أنت شفت باتو. أسكت إيمان هوي أسكت أنت ما في رجل أنت بنت ما في كلام هذا أسكت بس الرجل تزوج ما في مشكلة البنت اثنين ثلاثة أربعة ما في مشكلة وتاني بفيديو وتاني بالصورة وتاني بقول له ما في مشكلة. انت ما في هذا هيما يعني ما في لا اوكي ولا لا ما في هذه بنت والله انا فريتي لكم انا انيرو مو جانتي هيرو تم ولا رسا كان دكتور كي سلا وين يجرب تاني تاني كلام أتمنى يروم نتبي كارا سكنا إني سنيكين يعني كان إنجي دوبار هايا بس كارا في كارا سكنا إيجو سنيكين شو مسكرا رومي ما في مسكرا هذا الشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ إنسان بدنا وما بدنا وانسفو جبسات الرجل تاني وان بريدا رجل تانا كم ناجر تنجا نجا والله أستاذ أبو جول ليبر بيا هايا ما تكني سيفتاني أم بتولين جدول لا لجن سلا ميركا سكنا سابيدا نسان humna qabanne jennaan afurkottu jennaan maafitaanii kalaa bitti Amma sanii miti waa'ee afuriiti miti kana yaachisu jiru. Obboleetti yaaduu dhabdee uduu argitu እኔ ልደሰት ሌላው አይመለከተኝም የሚሉት እህቶች እንደ ቀልድ ነው የጀመርኩት። እኔ ቁም ነገር አድርጌ ሊወጣ እሱስ ምንድን ነው አማርፋን ሀሳብ ኦሮሞ ዮ አማሪፋሎ ለዲን አረጅራን ሰሪፍ አማሪፋቱ በደያሱ ወላሂ ታደጂም ጋር እዚህ ጋር ላላ ወደ መራዱ በተኒ my goodness galatomi qaliko amma eenyu akka chikanu jiru silkitaan ilaalu jirraja eenyu akka taate sini beeyna yoo laalte maal ay sheerti godhatee ammatte osuma biraay rabbii jedhaati jechuudha wiini kana naa balleessa cufadheen baa dadhabanii aqil dadhabeeti namni biraa dhufee kanneef maquma ajjala dhaabarreessu jirtanii rakkoon qabu baga kanneefi fuudhuma dandeenyaa haa fuudhu waan ofii wallahi na aqil namoo dadhabeeti ammaan tanammoo kabiraa itti dhufe laa Jolie mandi gutu ready atekate. Winnie balleessu fi bar. Arabala Winnie na ramballeessi nati maal taate. Amma achi waan guddoo itti gaddarbatee gaayaa boo jaartidha wayi mararaare. Yoo fade makiinaa diimtu itti gaddarbee jaartii isaati wayi mararti. Winnie tiyya balleessa. Waya suuti. Wayi Jolie tiyya mee taaptaan godhaa sanduuqa keessaa fudhadhaa gaa inni raanfatinaadha. Hinoo amma hiikkatanii jeenuun. Amma gaareedin hiikatee mataa gubbaa gaseenuun hidhaa duraan hidhate hiikatee seenuun amma gaareedin goota koo miira kasaa ba'i wayyoo asuutiyyaa giftar kiyya fixadhee naan jee barakka kiyyan taagaa yaa rabbi kiyya wayyoo giftar kiyya fixadhee naan jee bar wayyin qabuu bar wayya suutiyyaa way
خلاص قوتكو قالتوني بقى خلاص قوتكو قالتوني والفادو حبيبي thank you so much قالتوني والفادو سنجا وان كانت تنبيني سنجا بقى تابتابا انا قولني ديسي بقى يا حفظتني خلاص بقى اما مالف دابا نندن ديني وان تيف جوليتي يا تابتابي تندن دا وان تيف نندن ديني وان تيف جوليتي يا تابتابي دا متاga قبدي جرتي وان تيف ati galatoomii sinjaa ulfaadhu kabaja dhugaa akkasi ijoolleen mana kiyyaa galatoomaa ulfaadhaa baqa qullaastigeemii haa ta'u biraan baadhaa geessanii qullaastigeemii haa ta'u tirija boksii siniifiin kaataaf godhaa kasaa furadhaa taaptaa bidhaanuu dhibba meeqa keenya kasaa furadhaa taap godhaadha taaptaabii qofaan kumanii gallataaf godhaa inoo tirija boksii sinii kaayatiin jira ishii wiiniin fuudhatti jirtii bar wiin adabbii miti bar wiinii tanan fuudhaa jetti bar wiinii tana fuudhuu dadhabde wiinii tanan fuudhaa wiinii tana fuudhu malee hin bahu jetti bar asittiin rukutamaa oola malee asittiin du'a malee diddama godhattee asii baata malee wiinii fuudhu malee hin bahu jetti wiinii tiyyan fuuture obboleessa riitarnii ta'uun beektu ishii kaa jiru kana guys sini khayatin jira tirjal boxi da ka safuro daga please tab go da ka safuro da amma jar sawa matte disi indan da jar sumti shi yamti sunu yolen jaga disi male ababo illi afurguta please yalla let's go illi guta ga please illi sini kara do mantana anu tirjal boxi sa saati sini khaw jurami please illi guta yes galatoma guys tabi ko fang dibba shanagal kuma hagalun sinjemi dibbu shanagal tab goda ka saforoda ini rampatina daika takka fi sakandi furta mission to afe tirjar box ini rampatina tab goda ka saforoda please let's go tab goda ka saforoda dibba shanagal lume tabi ko tidanu ni galata tabi ko fan oso namni hundi taap gode kumani gallani betarimi garu namni hundi taap ngodu male let's go saata daika takka fi kula jata fe daika takka kula jafe let's go taap goda ya amma biran balasti game baka siduna yo amma fudatte yo fudachu da dabde khalas okay yo amma fudatte yo amma fudatin خلاص yo amma fudatte wini tana yo fudatin mo adabana abadan irra ooleen bula malee namni an seeritti godhe dhufee wini kana balleessu malee wayyoo qomna garoo jedhu ka habiibii ko rabbeeni si abadan galatoma wallahi habibti ya habibi khi hundi khasanu irab dalalle wa rajala galatoma ulfada hafudatani yo fudalle da isingaru sena dibbata kayo tapta bota dibbita kitin sun wal karkara ini amare kunta dibbala masin tapta boso godu batani himoture dibbala man sin tapta botani ninduro da betore tapta goda laptabi ma isingaru jodi tapta goda tirjar boxi gattu ka khasafuda foton baka dalam mobil saya kan itu kata ni komenti ma pinchu fama ya di majara barreeffatan dheetan dhiise komenti ma ni pinchu fade asumaan si duraan haa Abare. ashkori do tahe na sanne dafa duma ati jolen mana khiya amma gizera katta tilalo khana ni fudo tinati fakati malif ja sena hojjadu habibi khiyatte habibi khiya sena hojjadu te sena hojjatu chune yani amma no fudani rakko qabu ne muni wallahi asuna amali wallahi dibba jaguta please
Please, dhibba jaaguuta. Please, dhibba jaaguuta. Please, dhibba jaaguuta. Dhibba jaaguuta. Dhibba jaaguuta. Akkuma ittiin nama wiinii kana balleessuudhaaf. Amma ni fuutaa